ragaa inni tokko senteensii ta'udha. Senteensii sirrii ta'udha. Subjectii mansanii iddoo barbii fakkeenyaaf akkuma the room is clean jennu. The room subjectii mansanii yoo ta'u is clean jedhamu barbiidha jechuudha. Subject plus barbii ta'uu qaba inni sun jalqaba jechuudha. The subject is acceptability. Acceptability nama nuti taasisnu sanii yookaan nuti nuti dhiyeessinu sanii acceptability qabaachuu fudhatamummaa qabaachuu jechuudha. Hiikkaadha naasaa fayyadamu waliigaluu jechuudha. Acceptable baabuu jechuudha. Opposite criteria correctness in grammar. Akkana jechuun giraamaraan inni ta'u fakkeenyaaf akkuma jechuun saruun iskilii jennee dhimma guutuudha jennee kana yoo clean sentences. There are 4 kinds of sentence. The first one is statement.